Haddas kaleessas gudeeddaan daa'imman kenniini akkuma itti fufetti jira. Kaleessa magaalaa Baahar Daar irra dhagaa turre. Hadda dammoo naannoo Oromiyaa keessattillee argame. Wanti kun namtichoon guddaan asirratti argitan kun daamatti umriin waggaa 8 gudeeddaa hamaa irraan ga'eera. Mana quraanaa seeneet juusii siibita jechuudhaan fuudheenii ba'eet mana ofii fidee gudeeddaa irraan geesseera. Kana jechuun kaleessa wanti kun furmaanni osatti kennamee jiraate hadda waan akkanaa bariisaa kanatti ho'a kanatti hin dhageenyu ture. Namtichi kun waan isin ajaa'ibu abbaa ilmaan shaniiti, ijoollee 5 qaba. Naannoo Oromiyaa keessatti wanta akkanaa dhagahamuun baay'ee nama gaddisiisa. Wanti sun kaleessa haddas furmaata osoo argateeraadhe irra deebi'ee wanti kun hin ta'amu ture. Ani dhaggeeffatanitti namni kun nama guddaadha. Daa'ima waggaa 8 waa siibita jedheeni achi deemeni gudeeda jechuudha. Ani bari yoo jedhu namni kun haga nagaa. Namni kun ilmoo isaa gudeeda malee ilmoo nama biraati miti. Yoomuma biyya keenya keessatti uummanni kun bakka yoomuma garuu maaliif namni waan kana raawwatamu hin qalamne, hin ajjeefamne, hin fannifamne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha anillee nagaa kooti alhamdulillah galata rabbii har'a wallahi waan bakka viidiyoo kana gaafa arge miira biraatu irratti dhagame. Sababni isallee daa'imman keenya bakka bakkatti warri daa'imman qaban bakka bakkatti erganii daa'imman isaanii sanii hedduuta kaamilee namaa cabsa jechuudha. Har'a yoo abbaan ilmoo isaa deebi'ee guddeedu hamma yoomiiti nuti hammuma yoomiiti warroonni waan kana raawwatan maaliif hin ajjeefamne, maaliif hin fannifamne? Abbaan ilmootti deebi'u jechuun maal jechuudha? La ilaha illallah wallahi lazim waan baqa ani takkaatti mataan na dhukkube dhugaan isiniin jedha. Akkamitti abbaan ilmoo ofiitti deebi'a yaa jamaa silaama yoomiti biyyi keenya kun jijjiiramaa qaba. Etaa dhiirri hunduu tokkoma jechuudha. Ilmoo qaba ufi ijoollee 5 qaba jedhan inni mataa isaatitti namni kun ilmaan 5 qaba. Ilmoo isaati jechuudha. Mi'amma ilmoo isaati maal ofiiyyuu haga ga'u argitanii? Roottoo jechuudha. Roottoo bishaanii kana zaahira jechuudha. Ka qalanii fannisan. Ka qalanii guyyaa adii hidhanii rarraasanii gaazii itti naqanii guban. Otoo wanti kun Itoophiyaa keessatti itti deddeebi'ee jira. Yeroo takkaa miti lamaa miti jechuudha. Yeroo hedduutti deddeebi'ee jira. Wanti akkana gudeeddan daa'imman kun hedduu deddeebi'ee jira jechuudha. Ani bari maaluma jedha. Garuu baruma akkam bara yeroo hundumaa Itoophiyaa keessatti bara akkana Itoophiyaa akkana odoo biyya ambaa taate yakkama akka ta'e namni kun akkanas bee nama ajjeesetti beekanii hin beekan. Itoophiyaan hin beeytu. Seera biyya alaa san odoo barattee seera keessattuu biyya alaa keessa biyya Arabaa odoo barattee namni daa'immanii miti dubartii ol jedhanii ilaalunuyyuu akka seera biyya alaatitti yakka guddaadha. Akkuma biyya keenyaa kana biyya ambaatitti keessattuu bittilee Suudii keessatti dubartiin kabajaa qabdi. Kabaja guddaa qabdi. Amma malee duraan jechuudha. Yeroo mootummaan duraanii du'e sunitti yeroo sanitti dubartiin hijaaba malee maxaama tokko keessa gaafateette shekkutiin keessa deemanii dubartii niitiin akka hijaaba godhattu jedhanii ajajan. Sidhiisan jechuudha Suudii keessatti. Garuu Itoophiyaa keessatti jechuudha. Itoophiyaa keessatti har'a wanni kun akkana raawwatamu sirriidha. والله سري متي مالي في سننجر بيتو نمني وان تقبل لسي مالي في يكما تعود دار مالي في أدبي حما يتنفرن إني هنا دما برو وان تاقود أتبا هني دما غاف ترباني هم با شاشا مسامون هن إيان جوشور هي جران إيان Senegalese he jedhan kana maali fi Itoophiyaa makana keessatti seerumti nama daa'imman irratti fedhii akkana waan akkana raawwatamu maali fi dhadhabamne na ajaa'iba wallahi lazim
Na ajaa'ibe wallahi na ajaa'ibe re na ajaa'ibe ajaa'ibatti. Waan godhu wallaalee ka way aangoo wayii qabaadha. Wanni godhuun jiru warri aangoo qabuyyuu waa godhuu hin danda'u jechuudha namicha kana. Namichi roottoon kuni daa'ima ilmoo ofiitii irratti waan akkana raawwatu jechuun mootummaan biyya kanaatu callisu jechuun baay'ee ulfaataadha. Mootummaan biyya kanaatu callisu jechuun baay'ee ulfaataadha. Ajaa'ibuma. Wallahi na ajaa'iba. Ani bar sila dubartii qaba sila haadha warraa qaba barna gizee tokko gizee teettanii ilaaltan sila haadha warraa qaba. Haadha warraa qaba miti haadha warraa odoo qabu ilmoo isaatitti namni deebi'uun jira. Kun immoo karaan baratamee jira. Daa'ima waggaa 8 jechuun uummata kan beekani bar ijoollee waggaa 8 jechuun waan takka hin beekan. Waa tokko hin beekan dhugaa rabbii isaanii jedha. Gaafa waggaa 7 ilkaan cabsanii ilaa mucatti obboleettii dhiyaatu kaatu maal jedhe isinitti fakkaata. Humaa takka kan beekne ilaalta. Walla waan takka hin beekan waan takka ofii akkatti ilaaltan waggaa 6. Garuu ishee waan takka hin beektu. Amma namni maal laala hojja laala. Hojjuma isiisan laala. Hanga yoomii biyyi keenya daa'imman ishee amma mana barumsaa fagoo fa'aa baratan jechuudha. Amma yookiin manni quraanaa sun fagoo danda'a. Dooyee tiniini nama isinii galee dooyee maal jedhee tiniini bakka waan kana raawwatu eegale. حسبي الله من أمر الوكيل حسبي الله من أمر الوكيل حسبي الله من أمر الوكيل. كوني مصيبة والله لازم مصيبة عدات. عجائب والله لازم. عجائب. جلس موياك والله جلس مويا بقى ما جلس ما ده واني تكن جرت والله لازم عجائب. أدبا مو قبا ترقوا دمي أجيفا مو قبا بقى أجيفا مو قبا نامي